Filannoo United States addunyaa irratti filannoowwan baasii guddaa qaban keessaa tokko. Fakkeenyumaaf bara 2020 dorgommiin pireezidaantummaa fi koongireesii Ameerikaa doolaarii biliyoona 16.4 baasise. Ambaranaa immoo san caalaa akka jiru xiinxaltoonni an dubbatan. Maallaqni kun kaadhimamtoota pireezidaantii, kaadhimamtoota seeneetitii fi mana maree, paartilee siyaasatii fi gareewwan dantaa walabaa filannoo irratti dhiibbaa uumuuf yaalan hunda dabalata. Kun immoo baasiiwwan filannoo qopheessuu fi geggeessuu maleedha. Sun Ameerikaatti sadarkaa kutaa fi bulchiinsa gandaatti geggeeffama. Baasiin sun sirnoota mootummaa dimookiraasiin akka dhugoomu godhanan akka filattoota barsiisuu, hojjettoonni mootummaa seera filannoo raawwatan seera isaa barsiisuudhaa fi sirna waan falmisiisa ta'e hoo jiraate ifatti murteessufaa waan of keessaa qabuuf maallaqni karaa kanaan bahu ammana jedhanii murteessuun rakkisaadha. Bara 2018 qorattoonni as United States University North Carolina irraa baasii adeemsa filannoo Ameerikaatti bahu hooxinnaate waggaatti doolaarii biliyoona 2 akka ta'u tilmaaman. Duula nu filadhaa kophaatti holaallee United States biyyoota kaan caalaa maallaqa guddaa baasti. Bara 2020 United States an Britain bara 2019 filannoo biyyoolessaa irratti baaste harka 24 ta'a. Austraaliyaan baruma 2020 filannoo geggeessteen walakkaa sanii baaste. Indiyaan filannoo bara 2019 seena biyyattii keessatti maallaqa guddaa baasisuun himameef irratti doolaarii biliyoona 8.6 baaste. Baasiin Indiyaan bara san baaste sun an United States bara Donald Trump filame bara 2016 baaste caalaa garuu immoo an United States bara Joe Biden filaman bara 2020 bahee gadi. Brazaayilis filannoo irratti maallaqa baay'ee baasti. Guyyaan sagalee kennuu waggaa gahu Brazil bulchiinsi pireezidaantii oggasii piroojektota mootummaa filannoo irratti iyyeeyyee hawwachiisuudhaaf jedhee yaadetti biliyoona 10 lakkaawwaman baaste. Ta'us immoo pireezidaantichi sagalee xiqqoodhanis ta'u moohamee aangoorra ka'eera. Seerri baasii duula nu filadhaa bayii filannoo irratti geggeeffamu akka xinnaatu akkasumas maallaqni bu'aa filannoo irratti dhiibbaa akka hin goone gochuuf qophaa'a. Ameerikaatti koongireesiin bara 1974tti seera faayinaansii duula filannoo duula federaalatii fi daangaa gumaacha fi baasii kaa'ee raggaasiseera. Bara itti aanu garuu manni murtii olaanaa gumaachi kaadhimamaa daangeffamuu danda'us baasii kaadhimamaa gosa haasaa free speech jechuunis walabaan yaada ofii ibsachuu jalatti eegumsa waan qabuuf jedhee murteesseef. Bara 2010 immoo manni murtii olaanaa ittuu seericha jijjiira. Korporeeshinoonni fi gareewwan alaa filannoo irratti maallaqa amma fe'an baasuu danda'an jedhee murteessuudha. Kunis baasiin filannoo pireezidaantummaa United States bara 2000 as godhame hundi jechuun danda'ama akka dabalu godheera. Kaadhimamtoonni maallaqa maalitti baasan? Gosoonni baasii hojimaataa, mindaa hojjettoota duula filannoo irratti hojjetanii, qophiilee maallaqa walitti qabu jechuunis fundraising faadha. Abbaan moohee beekamee erga namni tokko aangoo fudhatee boodas maallaqa irratti hirkachuun hin dhaabbatu. Qondaaltonni filaman yeroo hundumaa guyyaa isaanii keessaa amma tokko duula filannoo itti aanuuf maallaqa guuruudhaan dabarsan.